maqaan koo beekaa Kumalaan jedhama. Kan itti dhaladhee godina Shawaa Lixaatti kan jiraatu immoo Adaamaadha. Gaheen hojii kootii poolisiidha. Waaqayyoo maal si godhee? Waaqayyoo oolmaa Waaqayyoo wanti inni naa godhe waan baay'eedha. Maaliif sababiin isaa bara 2011 jechuudha. Bara 2011 argeen ture hojiidhaani achitti baay'ee na dhukkube. Achi wani hospitaala kan keenya jira lidataa jira kan maakilaakaa jechuudha. Sababa kana achitti na erganii gaafa achi dhaqu gara sanatti gaafa naqee achi ji'aa fi torbee lama ciisee ji'aa fi torbee lama keessatti xaxarii of keessaa qabda kaleen kee xaxarii qabaa naan jedhan. Sababa kanarraan kan ka'e achi ciisee gaafa opereeshinii ta'u kana dhufe keessaa jechuudha. 2011 si dhukkuba jalqabe. Argeen jiraatta. Utuu xaxariitu si keessa jira si jedhan. Xaxarii si keessa jira naan jedhan. Sababa kanaan achi mana keenya sana deemee gaafa mana keenya sana deemu xaxaricha yoo ciiste malee hin danda'amu naan jedhan. Otoo opereeshiniin ta'in ji'aaf torbee lama ciise. Achirraan kan ka'e gaafa opereeshinii ta'u immoo opereeshinii sana ta'ee immoo gaafa galee hojiitti ammas nan deebi'a gaafan jedhu bakkuma bahe sana keessa xaxarii afurtu jira. Isa kalee kee kan tokko kee? Isa mirgaa keessa immoo lamatu jira. Inni immoo guguddateera kalee kee hojii dhaabeera. Isa mirgaa kanaaf hin deddeebi'aatu opereeshinii taatanaan jedhanii jechuudha. Sanarraan kan ka'e gaafa achi deddeebi'u hospitaalichatti gaafa deebi'u hospitaalichi na dadhabnaan gara Xuqur Ambassaatti riifarii barreessi. Hin dandeenyu humna keenyaa waliin mucaan kun du'uu danda'a. Yookaan mucaan kun miidhamarra gahuu danda'a. Sababa kanarraan kan ka'e Xuqur Ambassaa waan barbaade haa godhee doktoroota sadiin mallattaa'ee gara Xuqur Ambassaatti ni ergamu. Opereeshinii akka taatuuf. Opereeshinii akkan ta'uuf jechuudha. Achi deddeebi'aan ture Xuqur Ambassaa deddeebi'aa ture. Sanarraan kan ka'e gaaf kaanii obboleessi koo tokko kun as keessa jira. Waldaa wayii bananeera. Utuu asii dhufii gara si kadhatamee utuu asitti hin fa'iin jechuudha. Xuqur Ambassaa gaafa gatte jechuudha. Kalee keessa gar tokko akkas dhukkubsitti bana. Kunoo qabadhee jira. Baqastanii kalee kee baqastanii si gaa baasan. Kan keenyatti dura baqaskan. Kan keessatti dura kan wanniitti jechuudha. Kan federaalaatti. Federaal poolisii lidataa jira jechuudha. Isatti gaaf dura baqaskanii waggaan booda achi deebi. Ammas kaleen kun gaafa dhukkubu waan hin godhamne achi deeminaan achitti ammas kalee kana keessa ammas xaxarii afurtu jira. Bitaa kanatu opereeshinii ta'e dura jechuudha. Isa sakee abaaftee isa opereeshinii godhee baasan. Mee akka keessatti buusaa gooftaa eebbisaadha. Inni argitu miti. Kalee isaa kana keessaa baqasanii kan baasan waan akka kophaa sadii wayii waan qabu fakkaata. Baay'ee gaaloon isaa kan namatti ulfaatu. Waan kana fakkaatu kalee isaa kana keessaa gara tokko isaa kana keessaa baasanii jechuudha. Kanatti keessaa baasan. Kanachi keessaa baasanii jechuudha. Kan akkana ammayyuu afurtu jira sababii keessaa jechuudha. Sababii keessa. Gaaf duraan jiru jedhanii kana bichaa baasanii eddas immoo deebi'ee kana afurtu jira. Isa mirgaa keessa immoo ammas kana lamatu jira. Galateeffadhaa waaqayyo isa kanaa ulfaata nama danda'e jedhama oolchu. Sababa kanarraan kan ka'e jechuudha. Hamma doktoriin achi hin dadhabe. Doktorichi nama Kaanaadaati. Ingiliffa malee hin danda'u. Amaariffaa fi Oromiffaan dubbachuu hin danda'u. Sababa achitti jechuudha. Ingiliffaan yoo deeffattaa namni astorgaamiin jiraachuu danda'a. Astorgaamichi immoo baay'ee si rakkisa. Afaan kun afaan federaalaati waan ta'eef Amaariffaan baay'ee si cannaqa achitti jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e waan hin godhamnaan namichi kun ani hin danda'u humna qotuuri. Dura immoo cinaachi kun waan walitti cinaacha qaqallaa kana hedduu tarsaase waan ta'eef asirraa kaasee amma nuraatti tarsa'inni jechuudha. Cinaacha kana hedduu waan godheef cinaacha kana hiikee deebisee kan harfan baasee deebisee gaafa lol'u natti ulfaachuu danda'a kan jedhu gara Xuqur Ambassaatti riifarii naa barreesse. Xuqur Ambassaa dhaqnee Xuqur Ambassaanis immoo baay'ee shakkii keessa galan. Na deddeebisaa turan. Torbeedhaan guyyaa sadiin ji'aan torbee lamaan akkatti na deddeebisaa turan isaanis. Gaaf kaanii obboleessi koo as keessa jira obboleessi koo Bulchaa Lammii kan jedhamu waldaa wayii banameeraa duwwaa afuritti kootu si fuudhee deema. Achitti fayyuu dandeessaa naan jedhee. Seexanni immoo iddoo galteetti galgala isaa qidaamee galgala natti illee sabbata ganama gara taanetti na oofuu barbaade. Hojii ambiizii na gochuu barbaade. Achiin hinnumti bilbilli immoo gaafsate ibsaan akka tasaa safaraan badee ibsaan koos cufaa ture. Obboleessi koo barbaacha beekan na argee kootu
Indeed, and I think about that kind of day. Eros fidani sana keessa baasanii kana keessa kana meeqa qaadanii meeqa jira. Mirga keessa lamatu jira. Deemaa kan kana wali ta'e. Waraqaticha baasi. Sameerika keessa keessa jiru sana. Ila sani amma kanatu isa ganaa baqasuu jedhan kan isaa sagara gara mirgaa kana keessa sani amma si amma gartan kana sagantu saddeettu kana ganaa bahaa jechuudha. Otuu waaqayyoo hidhaa kanatti hin eegin. Mirga sanatti buusaa gooftaa eebbisaa. Hidhaa kana yaala hojii ati hojjettu hojii adeemanii hojii ba'aa baatee deemanii meeshaa baatee deemtaa iddoo tokko hin teessu kana baattee waggaa 2010 gaafii dhukkubfachaa gaafa akkamitti hojii kana hojjechaa turte ati. Yeroo sana numaanatti fakkaanne eddasiis immoo boqonnuma irra jira. Maaliif sababa mana keenya deddeebi'uuf achuma dhaqeen bakka talaa gashaa gaafa mana keenya dhufe talaa achi seensisee ba'a. Sababa kanaa Harargee waan hin jiruuf Harargee irraa riivariin gara Adaamaatti naa barraa'e. Akkana Adaamaa taa'ee hojii hojjedhu jechuudha. Adaamaa immoo as kun as istaafii jira waan ta'eef Adaamaa seeneetu ba'a. Sababa kanarraa kan ka'e bakka yeroo kana bakka nan deddeebi'a. Boqonnaa waasii galanii meeshaa baachuu waan hin dandeenyeef meeshaa baachuu hidhannoo uffata uffachuu waan hin dandeenyeef sababa humna addaati waan ta'eef hidhachuu hin danda'u. Sababa kanarraa kan ka'e waan inni hidhannoo asitti uffata waan inni asitti danda'e hin uffanneef bakka jedhanii mana keenya gaafa xumurte kootu naan jedhanii bakka na jajjabeessu isaan uttuu. Isaan uttuu baay'ee na jajjabeessu bakka abdiin kutatinii naan jedhanii baay'ee na jajjabeessu hin ba'a bakka abdiin kutatinii naan jechaa ture. Ishee hundumaa baattee rakkachaa turte gaafa dhufte maaltu sii ta'e? Gaafa nan dhufe jechuudha. Kunoo adduma obboleessi koo kun taa'u kunoo obboleessi koo bulchaan achuma isa bukkeen taa'aa jira. Inni ka'ee gaafa inni ka'uu eewusi fidee dhufee yaadin isaa. Obboleessa koo kana faanaan dhufee jedhee koottu jennaan mee harka keetiin kana rukutii naan jedhan namni waaqayyo. Achiin gaafa harka kootiin kana rukutu maa rukuttaa jennaan rukutii naan jennaan rukutee jedhe. Kalee kee hundiyyuu xaxaluun godhate siin jedhan miti manna kiinii naan jedhan. Akkas naan jedhanii kun horii barii nu deemaa jira jennaan borga nama inni horii barii qabas keessaa haanaan jedhe borga nama xurroon bassaa irraasitu qaba jennaan yaada qabaan jedhe. Achiin gaafa manaa gooftaan shalee seeraa naan jedhan. Galateeffataa waaqayyoo. Hidhaan kee kameera kanarraa ati opereeshiniin taatu waaqayyo si fayyisee bilisatii naan jedhan. Galateeffataa. Saqaaqanii amma kana bakka keessaa baasan otuu haaduu mirga ta'een waan tokko tuu murame isa tola keessee fuula keessa godhaa danda'ee eeguu dhaadhaa godhaa isaa. Guyyaa jimaataadhaa addanatti kaaraatee hojjechiisaa turan ispoortiidhaan nu fixee olee otuma dhukkubuu jechuudha. Haqa garuu akkas ta'ee fayyaa ta'ee fuula keessa godhaa bachaa jira. Akka nama godhu isa fayyaa nama godhu kana mee galateeffataa waaqayyo. Guyyaa beekamaa jedhee baasee jira. Guyyaa beekamaa gaafa nachi dhaqu ganama isaa qophaa'ee tuman saatii koo eeggadhee dhaqee saatii koo eeggadhee gaafa dhaqu nutti bitaa galee dhufee. Ameen. Ameen. Waan waaqayyo jireenya keenya keessatti seeqanii bitaa galee yoo nama kanatti bitaa galee waaqayyo waan namatti bitaa galee si godha ameen jedhama. Achi bitaa nutti galee irra deebinee gaafa guyyaa sadiitti sii beellamnee naan jedhan. Gana raajii deebitee kaataa gana istiraasawundi kaataa baay'ee bitaa nutti galeera. Ati kan guyyaa qaxaroo keetii beellama kee jedhateeti. Aguyyuu beellama kootiin ganama ibsaan dhaqe. Sanbata kana sitti naa kadhatameef sanbata ganama immoo banni ganama wixata waan ta'eef wixata ganama ka'ee nanansuma sa'aatii 11tti asii deebee sa'aatii 2tti beellama koon eeggadhee seenee gaafa seenuu nuunoo bitaa nutti galee kan doktoroonni sadii ta'anii. Gaafa manaa gaafa isaan bitaa nutti galan jedhani hamma immoo deemaatee istiraasawundii fi raajii dhaqaasaa kan jedhe. Mee iddoo barbaaddetti deemee kan malee nuti gaafa guyyaa sadii ji'a 8ffaa gaafa guyyaa sadiitti sii beellamne irra deebineeti ilaallaa. Achinan hachuma akkatti jedhee dhufeetaniin Hayilamaaraam seenee tikeetti kutate. Ilaalamuudhaaf. Gaafa manaa dhaqee istiraasawundii fi raajii gaafa ilaalamu hin jiru na saadha.
Daawudis ka'e Raajis ka'e lachuu kaanaan hin jiru hin dhabne. Waraqaa si kennanii waraqaa bilisummaa. Bilisa kasii kennu. Dhukkubsataa ture amma kaleessa keessanii amma waraqaa bilisummaa. Kaleen ergaa kan opereeshiniidhaaf deemaa ture amma hin jiru hin dhabne adee waraqaa. Oo galateeffataa waaqayyo. Ergasii jireenyi keenya kaa. Ergasii jireenyi koo dhagaa fayyaa kan nyaatee dhuga ciisee bula kan duratti duddaan malee kan cinaacha hin dandeessu. Oo galateeffataa. Waaqayyo isa kana sii bu'ee akkam jettaan mee akkamitti ibsita waaqayyo isa hidhaa gurguddaan asitti kee waggaa 2011 gaatee kana rakkachaa qabne qamaa turte kaleelee keessa kana jira siin jedhii namni abdii sitti lole garuu waaqayyo abdii sitti godhe waaqayyo kana akkamitti galateeffataati. Garuu diinni abdii na kutachiisuu barbaade. Waa'ee waaqaa kan abdii na kutachiisu amma yoomiitti kan jedhus diinni baay'ee natti tasaasaatu. Maaliif sababiin isaa oolmaa waaqayyo immoo yoomuu dagatama. Maaliif waaqayyo waan namaa godhe sababiin isaa isatu na baatee barruu akka isaatiin na baatee isaatii kanaan nagahee waan ta'eef baay'een isaanii na biraa bu'anii ta'uu danda'a. Baay'een isaanii na biraa miidhamuu danda'u. Baay'een isaanii na biraa dhabeera. Sababa kanaaf waaqayyo harki waaqayyo oolchaadha waan ta'eef waaqayyo baramee waaqayyotti amanaa waaqayyo karaadhas jireenyas karaa namaa laata jireenya namaa laata abdii namatti horaa.